سكوشش مياتراي قدلو البيلو مايتو ازنتون كمدل دايما يسستو Martuun guddaan nuti sadarkaa Afrikaatti sadarkaa Afrikaa yaadu silaa qabuutu dhufee harargee biyya jiyaarsii arrabsee asirra taa'ee dhufuu darba. Hin jiru nu biroonni kana qoshaashaa abbaa feete ta'i. Iluun guddaan dhiyoo tana taa'ee giiftii uummata harargeetii kanneen giiftii uummata waanneetii kanneen uummata bush godhu gaddeemee asirraa suuraa Hadiir Martuu mataa gaddeebisee taa'ee waan arsii qofaa haasa'u taguu gaami. Sheeritti godhii fi duundasi. Anaa miti namni sumuunii kannitanii fi doorsiftan dhaqaa doorisaa nama sumuunii kannitanii fi doorsiftan. Qomaaxaa warra arsii irraa as dhuftee arsii fakkaattee asii waan biraa bocoltu asnaa yaama hundasi. Anaa likkii isin galcha. Isin kabajaan qabdan ijoollee warra arsiidhaa ta'u haagii maqaa arsii baafattanii yaatanii deemtanii waan hin taane nama arrabsitanii akka namni arsii ilaala amma Hadiir Martuun yoo dhugaa feetan ijoolleen arsiidhaa sharmuuxonni bakki irraa arraba fudhatanii fiddanii akka Hadiir Martuun arsii guutuu arrabsu gootan ammas namoonni akkatti fudhate intala nadhoo sharmuuxa maqaa dhumarratti arsii jettee qabattee yaatu gartee nadhoo sharmuuxa tanaa dhufee gizee san nama arrabsiti Hadiir Martuun maal deem sharmuuxitti arsii jaa nadhoo tana maqaa irraa jijjiiraa gabbaa uummanni arsiidhaa. Video tana fuudhaatiin biraan gaa nama hunda biraan nama isaan hoogganuu danda'u hunda biraan gaa fuudhaadha. Sharmuuxitti arsii tana tadhumarratti maqaa arsii banattee yaatu belbeltuu arsii tahettee banattee yaatu tana hunda isiidhaa fuudhaati biraan gaa maatiin isiidhaa gayyaatee maqaa kana karaa jijjiirtu. Yookaan achi yaatee quba siifitti haatumtu TikTok keessa akka durfittumtee viidiyoo nu gagguuranitti. Hin dandeenyu xiqichi namaa wajjin nuti miidiyaa kana gubbatti. Nagaan jira hawaasni nagaa hojii jiraata xiqichi kummaan hin jiru. Allah warra arsii irraa addantaan qabu. Hanef keisan warra argeera dantan qabu hanef keisan isin sumuunita kanaan kanitan an serious ta'e jiraadha nagaa khiyyaa baalagummaa keessan ogaa isinitti arge fooloo kee fudhattee na ilaalu hudduf mukhasila keetiin si geessa qomaata gurduma kanaa gattaa'ee dhufe harargeetiyyo iyya kutaa biraa adda gooda namtichi masilaati guddaa bargaa namni kun jabaa sadarkaa Itoophiyaa yaada sadarkaa Oromoo kutaa kudha tokko hunda walitti qabee yaada nama jedhaniitu gattaa'ee arsiitiyyo Asyik dia orang matahari Rui sekali sahabat so sangga Arsin dia ber umat gafal olati umat gafat ek ija harba ini kon kota bira koda Arsin dia ber umat gota hararge dia ber umat gota mal gota hararge biasida cuma garak itu utat tu nanti so me gifti sada me nama dukubeta kogar me ati umat kham gargar me arshi kuma shantama mal khanu dandeey sabe atiin akkana godhatu kun mal laga namni arshi kuma lama wali buuse accounti nama guddisura dhufte dhayo qodi kuma sadi kuma shambuste kuma khiyo shawam qachuma mal god ummat kham bakabuta ati eju share argati halla ya dem darsaqi qura du gara dale sen yo naat enyu haja te raqaba enyu ma haja se raqaba qoya arsitan bakabuta baaletan bakabuta hargitan bakabuta enyu se godati najisa abban ke biyatti bar sababa khati akatti manguddo dur dhaabatu dhafa ajawa namni gizee jiraatu ولك أبيتي أرومو كتاع ولا تقوتي يادي يا أخي صدق كان من خير يقول بر أمته بدوخن يا أمته هرقة جياتني سنجند هرقتي يا دن جدي أبان بند يو هرقتي هو بفارسي نمني ما قاسي خاصم جو يو أتي أسيتي أدب فارفتي نمني ما قاسي خاصم جو أتي هرقتي فارفت وتي أمته بيران توكي أسيتي فارفت أمته بيران توكي جباتي كذي أتي أسكت بعدا أسيتي يا هاي يا Hei, jadi harga arabste, harga dia, jadi ada asia arabste. Kau cuma, ada buddha fete, nabi kau cuma adalah kanannya, anak sekure. Wanita tina go tunjuru, wanita tina go tunjuru. Alik kisi tima. Wala Hadiir Martuu, wala jinni, injiru nabi. Hadiir Martuu, enggak
namni miidiyaa kana gubbatti akkaawuntii banee Hadiir Martuutii anarra quuqame hin jiru. Gaafa Hadiir Martuutii dhaabbachuu ta'e ni dhaabbadhaaf. Gaafa dhugaa irra dhaabbachuu ta'e irra dhaabbadha. Hin jiru safaaxaan na bira. Hadiir Martuu namni akka akkaawuntiin banamtee maalleen irra guuramee miidiyaa kana gubbatti isinaanqii tokko ragaadha jeetii yaada uummata budaa malee. Miidiyaa kana gubbatti namni Hadiir Martuutii anarra dhaabbate inuma jiru. Keessaan gubbaan namni waan kanarra anarra dhaabbate hin jiru. Hadiir Martuu dheengadda lapheetii irraa quuqameetiin Hadiir Martuu kana bakka guddattiin beekaa bakka guddaaniin eegaasi bakka guddattiin beekaasi wulis achiiniin eegaan Hadiir Martuu kanan beekan Hadiir Martuu kiyya kadur san beekan Hadiir Martuu kaasirra gattaa'ee nama dhuunfaatiin sirkiif dura qabee yoo hin beeku maala Hadiir Martuu guddaa dheessa kote kudhan مالك جوار مرتو جوار محمد تفتح عن ست فلا Hadiir Martuu أتو Hadiir قدان هجنا جو جارسي قديتشي توبيان قطون بيتو جزء قد فيسر كيف درا كبي جينا مرتو فارا وراب مالك ما Hadiir Martuu قدان ما Hadiir Martuu قدان نمني جزء سربسان أجيب أتبو يا تورسان ما أتفاجأ سكابا خنيني كنا قول إني باتي ميك أسنة قدو متاعي جارسي قدان كن مايه مراتا أس جن أرسي كوفا خيسا فرته هررجع فارسا أمتا دانجرا أكاد يقول سعودي عربيتي والجاك أجيتو Hadiir Martuu قرو ديما جارسي قدان Hadiir Martuu جزء كنا قراتو تايبر جروبي خيسا ياهي Hadiir كينيا جابر جروبي خيسا ياهي ودو بالسه تقولي كن تنسل كي تو يوسف تسينا كان كارباتا ودو بالا مال يا أخي أمني كنا تايبر Hadiir Martuu خنا رد ديكر أبو Hadiir Martuu خدور سان ديكر ولا فكوا باياتي Hadiir Martuu دونسان غرتة هاي توبيا غوتو ولي كبي أورمو غوتو ولي كبي دكان خي سانو باسا تولي سان بيخان أنسان جالت داس هنجالت Hadiir Martuu خنان أنا نما دينغد غافا Hadiir Martuu ني بيتا هالكان غوتو وجاه سوا بولا وانو ما فيا خيتير تالكان غوتو وجاه سوا بولا أنتي كتير كنا تنبيوان أنك جيبا كنا راسين ديكر وسي وجندا بدوان مترن سلابت يوم مترن سلابتون جراتين والله العظيم إنجيل صفات أنا كنا نبيران Hadiir Martuu قديتش خناتو لا تكتكر راسه ميلا متيو إني جارتي ساتر لا مي بونتو ورا متيو يتوزن مي بريدين متيو ثنا لا تيرين متيو ثنا لا شنيه غريدان ديزيتي عرفاسه دولتي جوار ديغت اوتي غدي عرفاسه جوار دتي نتياره ودون اوته يا Hadiir قدام سل كيف درو كبي ماليس جارتي سر بريدو انيو كبا Hadiir Martuu غتاي اسر راكنا غورت بيسي خمنتي جوفيني صبري تجري خمنتي جوفيني آگا ننك ودتين تننك مندسي ولي وجه Hadiir في زان اللي ولينين ودون ننك مي Hadiir Martuu سم ميديا خنا قبتي أنا وجه دلكم هاقولو Hadiir Martuu خنا بودا أجندان كي وصو أمته ورمو أدقودون تاني أنا مسترام زاوجي أنا كنا سخيسة دابلا يو سخيسة دابلا اتشير كنا تيك توك أمامي تيك توك رتاي جمعة يا ساورا خدتو أنا وجه دلكم ميقول دان أنا وجه مسترام زادا نمني أتيكن دان أدقود دنجيرو Hadiir Martuu قدانو دوبا لسيت هاي جارتي بريد دو سنو سوق أبدو قد تيسي أنا أرفاسي دولتي سنجارت ديتي ردون نووته جوارت ياري جابر تاقوغ أنا مسترام زاوجي خدتو دلكم ميقول أرجعني سجل أتوس أنا كنا سخي سرابي يو دوغار نابن Hadiir Martuu أنا رنابتة فياتي Hadiir Martuu أنا ما هالقد دخنا وجه عصويني أدام في تاني أدبان ما لين نتديو تنا ولي كم نكت ما أكت إسحاقلو في تار وهم تخرورا باسي أنا خدانغل كبيته أن Hadiir Martuu سيراني تخبى جلال أن دوغار سيدكرا جول Hadiir Martuu وان كنا رد ديكرو جراته ilmoo diqaalaa yoo taate malee ilmoo kararraa fuudhamte yoo taate malee eessa jira namni Hadiir Martuu guddaasan akka inni gattaa'ee ana kana farra viidiyoo waraabu ni ijoollee xixiqqoorra viidiyoo waraabu jaartii namaa tadabarteen jaaladhe jee jaartii isaa dhiisee viidiyoo waraabu jee garuu eessa jira yoo budaa baalagee taate malee ani bara akka keessanii nama kijibaa miti bara warra miidiyaa irra yaa'ee kijibu kana warra bara Hadiir Martuun bara irra magara Hamzaa irraa dhukkee kaasee warra jiru kana ani bara Hadiir Martuu likkiitti diimeetiin bilbilaan waasaappiin sagalee isaatiin waa hundaa wajjin nama likkiitti himaa bara Hadiir Martuu maallee inni akkatti galuuf nama karoora baasee taa'u jiru bara
أنا كخيسن نسيتني أنا جزين قطاي جون خدير مرتو أني رجالة أنا ما أنك كي يجون خدير مرتو نجار رجالة تنيتي متي نبي قربانكم والله نجارته ونني أكتر دعائي نينا أقول لا سجل يوم دانين كبا وانا مبرنا قول أبي خنا رتي هاجت تتفادى مالك ولك كبا بيتي هاجوان هاجوم نتيجة وان قول أبي خنا رتي والله لا خدير مرتو دعائي ناقول وجه سجل وجه نين كبا وبالله الكريم فيدنا عند ترى أنتنا بوتو رابني اسمنا جيسا مالي خدير مرتو أني رهين جالا خدير مرتو أبو إسنو دينو خدير مرتو قدا سام بيتان artistiin kadir gawe eessa jira mee artistiin kadir gawe eessa jira yaa ilma sharbuutaa kakutaa arsii keessaa dhufe yaadataa junayd mataa gad deebisee asirra taa'u laal arsii bakka buutu ati qomaadhaadha kana booda joolleen kutaa arsiidha arraan booda kadir martuu mataa gad deebistee teessee irraa haasoytee anatu abbaa mata muka hudduu si kaay kadir martuun artistii gandaatii miti artistii oromoo hundaati artistii oromoo hundaa wajjin qabanne wajjin gorfanne wajji deemna malee muushaati artistii harargee maraataa keessanii daddaa itti afaan bantaas gubbaadhaa ilma sharmuutaa kutaa arsiirraa dhufte laa tokko abdii mukhtaar tokko iluu eenyu ijoollee miidiyaa kana gubbaa keessee halkanii guyyaa waan kadiiraa so daalacha ijoolleen of duuba latuun hundi keessan if kabajaa tattaa hadiir martu yoo isin akkasiin fuutanii ganda galchitan nu ijoollee harargeetu taa jennee dhugaatti himanna kunoo gabbaanee ammaan booda hadiir martuu mataa gad deebisaati miidiyaa kana gubbaa tattaa isin hundi keessan anaa namni sumuunii kannitanii doorsiftan itti dhaqaati ijoollee giiftii kannitanii doorsiftan godhaa hundi keessan ona keessa galtanii wajjin yoo suuraa keessan fidinaan jettan isin fidaan hundi keessan tattaa hudduu qabadhaa ani beeku kijiba namni miidiyaa irratti oofu kanaan ani nama hadiir martuu laal halkanii guyyaa wajji dhaabbattee maalirra karoora baasnee akkamitti akka fayyaa isaatiif warabbul kaaba biriin hagi kun eessa gala hagi kun yoo eessa galee bareeda jennee karoora baasnee addaan galuudhaan hadiir martuu akka keessanii as gubbaa taa'een kijibooni dhugaa yoo nama jaalatte dhugaa nama jaaladhu yoo an kun ka'ee asiniin qarree tanaa asinaan maskoota kanaanuu taala jedhee deeme yoo dhaabbadhu naan hin jenne faayidaan keessan maali yoo hadiir martuun guddaan isin gaara gubba beektan wanni inni godhaa jiru fataanu godhetti ati afaan bantee as jala deemte yoo ati hadiir martuu jala deemtee hadiir martuun bara fataanu godhaa jira jettee gurbaa guddaa ati fiifuu achi beektu sammuu ta'e keessa tagam takka gad xiqqeessite mee ati hadiir martuu mee namni kun sadi kataa'ee na laalu kun ati sammuu ta'e keessa hadiir martuu hagam takka gabbuuste hadiir martuu bakka dursanii dhaabde san amma intuma injooy jechuuf maraataa oromoo jechuuf hagam takka sammuu ta'e keessa gabbuufte ani wanni kun hagara dhukkubsu beektaati wanni kun hagara dhukkubsu beektaati eenyumaatu eege hadiir martuu dhufee ijoollee xixiqqoorra viidiyoo waraaba mee namnummaan dilli namni humni 2,800 akka jirtan kun eenyu hadiir martuutu dhufee ijoollee xixiqqoorra viidiyoo waraabee taa'ee afaan banaa eenyu hadiir martuu arsii arrabsee harargee faarsee kutaa oromoo addaan qoode eenyumaa jee yaadee jira kicha mee hacaaluu sirra xiqqaa sanirraa maal baratte hadiir martuu yoo barnoota ta'e yoo ati waan kana hagootu taate hadiir martuu dhugumaatti maraataadha harargee faarsaa kutaa arsii arrabsaa ati dhuguma maraataadha maraataa daktooraan na hayyameetti daktoorri si hayyame oromoo adda qooti siin jee hadiir martuu hadiir martuun hogga maraatee dhashte akkamitti barruu arsii jettuu fi barruu harargee jettu adda beeka maraataadhaati laa waliin sobnudha waan irra wal sobanii jira waliin sobnu kabajaan aga abbaan geegeessi hadiir martuu bakka guddaa sanii si'eeyna bakka guddaa keetirra jiran ammallee aan raa onnee raas jaaladhaa dhugaa sitti man hadiir martuun feesbuuka isaa akkamitti iimeela beeka akkamitti paaspoortii iimeela isaa beeka maraata laal kanatti aansee ardhaan booda abbaa feete ta'e hadiir martuu mataa gad deebistee teessee irra teessee haasoyitee sababa hadiir martuu nama biraa kadhuunfaa fiddee irra teessee haasoyitee abbaa feete ta'e anan likkii si galche isin kun hundinuu likkii itti himuu danda'u qabdan abbuma fedhe haa ta'u hadiir martuun dhuunfatti Jawaar qeequu danda'a haa mataa gad deebisee dhiqu si galee Jawaar nama qeeqamu nama yaadaan ani qeequu danda'u abbaan fedhe haa qeequ namni lama yoo wal qeeqe namni kaan tortoraan akka arsiin ergattetti gayyaa'ee afaan banuun qabu akka waan harargiin ergattetti gayyaa'ee afaan banuun qabu abbaa feeti fudhachuu baadhu an dhugaa jirtu huddusi naqeesi biraa kaa abbaa feeti ta'i hin jiru na bira safaa taanan ani laal fooloo namarraa ajaan qabu atiin arra dillinaa agartu kun fooloo ta'e kaafadhu deemnee yoo hamzaa jetti an dattuma namaan qabu laal fooloo miidiyaa kanarra taa'ee anaa fooloo kadhatu garte anaa giiftii kadhatu garte inumaa hagaan dur gaafaan osoo hin fuudhin hin jooy jee
enjoy je gizee takka takka akka diraamaatti wanni gogodhee giiftii fi qoosaa wajjin goggodhu nin dhiise. Mee ammaan eenyuutu Hamzaan jaartii bareetti kadhatee jiraachisa naan jedhame. Maadaama ishitti bareeddu tana akka isiidhaan malus nagayaan jaartiin nagayaan jiraattee nagayaan waan dalagamuu qabu daleettee wajji jiraattaa seerii addunyaa. Gaafa bultii duraa yoo waan fete goote gaafa bultii seette kabajaan jiraatta. Mee eenyuutu Hamzaan jaartii isaa sadaqaatti kadhatee jiraachisa naan jedhame. Nama akkas jettaniin doon bisa deema alaame Mr. Hamzaanitti udaane. Mee manaan keessa jiraadhu laali. Jaartiin tiyya guyyaa tokko hojiin deemne waggaa 3 moo 4 biyya kanatti takkaa guyyaa tokko sadaqaa kana deemee waan TikTok irra taa'ee isin hojiidhaan. Ana Mr. Hamzaadha. Mee akkaan itti jiraadhu laali zanaa fataa jee anaa miti namni isin doorsiftan giiftiidhaan. Udaane. Honnamichi naman dhaga'u daanjarasi. Waan mataa isaatiin fidee goolii si galcha. Eeggatee yeroo wajji goolii kan dubbu godhee uddu si buusa. Hadiir martuullee obsineefi hogganni daangaa dabre. Lip itti goone goolii arrabooda hadiir martuun mee gabbee aarsii fi kutaa adda qoodu. Widdeellaa ta'e akka fikkaayi laal. Ana bakar baastaa naan jettaame bakar baastaa ganama kanaa uffataree ittiin dhufe. Bashigri yaadam. Tuumata karakkoon qabu. An dullachuma guddaa ku gisee gaddeebi'ee asitti anaa wajjin dorgommii eegalee hunda naa ajaa'ibaa ulaal kulo. Goolli akkasii galtee hadiir martuu. Kanama jira paawarii uddu si gal dhimbili. Gattaa yaadiyyaarsa guddaadha. Insaan fattu ati hadiir martuu. Mucaan kee bareedaan san miidiyaa kana gubbaa taa'ee TikTok naa wajji qabee ofii as jala jira immoo mucaan bareedaan san. Insaan fattu hadiir martuu ati. Insaan fattu. Ishmee deebisaan haa deebise amma bakka kanarratti hadiir martuu guddichi keenyaan baanaaf. Hayi ati insaan fattu. Mee qottu anaan mormi namnummaan hadiir martuu jala deemtee uddumantu mee qonnaan mormi miidiyaa kana gubbatti. Qomaata ana kattiin udduu goggootu cillimsi godhaa berberee wajjin. Insaan fattu mee arafat hadiir martuu bareedaan san gisee TikTok akka kiyyaa kana baratee nama kuma dhibbaa ol baqabatee miidiyaa kanarra nu wajji taa'u. Hadiir martuun guddaan gisee dhufee waan mucaan isaa xiqqaan san hin goone godhu isin kun maal jettan uummata najis ulmaan haadha raa'u. Mee arafat bareedaan mucaan xiqqaan san sila mucaan hadiir martuu kun baala geedha kanaaf ijoollee kana laa jettaami gisee bakka abbaa mucaan qabatee bakka mucaa abbaan qabatee wal faalleessu maaltu jira. Subhanallah kanarra jira salphinni. Sin dhukkubsu wanta kun yoo mucaan kee nagaa ta'ee ati guddaan kun akkana bocolamte namnummaan dilli asirra teessanii agartan kun isin dabbaru bar gisee garii osuma dhugaa fudhachuu diddanii bar isin dhiiban jedhu wanni garii. Mee dhugaa bara bishaan jiru hoodha irra shafjaa irra shafnaa jaa bishaan kana. Dhugaa dhuguu diddanii hoodha bishaan karaa gannaa liqimsaa dhugaa. Tanaaf bar dhugaa nan jiru bar aniin kun Mr. Hamzaadha nama isin bar goolii itti galchitanii fidee isinii saffaraa bara. Jaartiin heela qallabdaniitii fi baran kan haniin jiraachaa jiru dhugaa isinitti himee jiraadha. Hoodhaa bishaan kanaan dhugaadhaan isin jiru. Amma isin galee. Ana bakar baastaa hadiir martuu har'a jee ana Mr. Hamzaan hoodhaa dhugaa tana bishaan irra gad dhugaa walaaboo wishlaaka. Shanam irra gajjii haawolo. Balbaltu. Kanatti aansee sharmuuxitti maqaa arsiitiin banattee dhumarratti ana faatee arsii jiru. Arsii sababa kee arrafamaa arrarraa kaasi jijjii. Sigale waan kana namni hundinuu qaqqabaatti himame mee ati dhumarran maqaan kee arsii jiru ati dhumarran maqaan kee arsii jiru mee if gaafadhu mee amma yoo ati as jala dhuftee Hamzaadhaan waa jette deeb sharmuuxitti arsiitiin jaa arsii guutuudhaa sababa kee arrafame amma sigale ati belbeltuun harargeedha taa rabiyaa harargee rabbi rooba jiresitti haaroo maqaan dhumarratti ati jettu kun harargee guutuu arrabsaadha jijjiirii irraa kaasi ijoollee wasaa akkasiisan dhabama godhaa sigale. Apa mau kau anak kenatan? Jolen tenya, girisan, hoola jiti. Tekor ada maka, wan isin jauh, isin umat warki dah, umat ni kayaknya karar dia, umat warki. Lalu gua isin timah, hoolan tenya, bah, jatanya kasih tunurina. Isin timah ni, umat ni kayaknya karsi, isin umat warki. Gizi jatan, bah, jaya ina. Tuhan jatuh kanu. Umat ni kayaknya hajima, umat masadian kan umat ni mitnak ni media kan aku bawa labu sahulu, umat ni kan naga kabar. Toko fa hargin balage da media kana gubbatti warre media warre bar bani adam talafa magala tanattu malu tamanya tasinja warri arsi
ummata miidiyaa kanarra jiruutu ummata baalagee ummata shittoo huddutti fafuufee yaa'u shittoo logoo huddutti fafuufan bara turaabi asumatti fafuufan booyyami ummata kana wallaahi laal gatii kee beekiiti jiraadhu hawaasa ummataa kana wajjin gaddachaatee amma laal warri as dalaa'ee waa na arrabsu kun amma fakkeenyaaf mee maquma keetiitu bakka kanaan si malee bakka teessee waa arrabsitu kanaan si malee mee atiif taajjabi mee gizee garii siiree sumaana gaafii walaa gaafannu ati kanaatu shanyii diqaalaa shanyii nama arrabsitu moo abbaa keetiin nama arrabsaas deemu likkii walitti muun wal gorsuun dhugaa walitti muun waan jiru hamzaa dogongortee waan jiru gaafii na gaafachuu waan jiru bakka kana keessatti